bulchiinsi magaalaa Awwadaay. Dhaabbanni walgargaarsaa dargaggoota hundaa'e Zeenul Abidin hawaasa harka qalleeyyiidhaa fi nyaata Ramadaanaa arjoomeetiin jira. Gabaasa kana Faamii Ziyaada walitti qindeessee jira akka itti aanutti dhiyeessa. Duudhaa gaarii hawaasni keenya ittiin beekamu keessaa aadaan wal gargaaruu isa ijoodha. Hawaasni keenya kan ammaa maqaa boonsaa aayyuu fi abboon keenya utubaa walii tahaa guuza waliif oolaa ittiin jiraachaa turaniitiin yaamamaa jiru malee aadaan wal gargaaruu nuti ammaan tana qabatamaan qabnu suuta suutatti nu harkaa badaa jira. Aadaa tola ooltummaa hawaasni biyya tanaa qabu garuu osoo hin yaadin of harkaa dhabe kana deebisee akka horatuuf sadarkaa biyyaatti hojiiwwan tola ooltummaa irratti xiyyeeffatan caasaa mootummaatiin yeroo raawwataman arkaati jirra. Keessattuu daa'immanii fi dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti akka of guddisaniif hojiin fakkeenyummaa qabu hoggansa mootummaa biraa mul'achaa jira. Dhaabbanni tola ooltummaa Zeenul Abidin dargaggoota magaalaa Awwadaayin hundaa'e duraanuu tola ooltummaa irratti bobba'uudhaan hojii nama boonsu hojjechuu irratti argama. Dhaabbanni kun maatii harka qalleeyyii 200 ta'aniif deeggarsa nyaata Ramadaanaa kan godhe yoo ta'u, eega hundaa'ee kaasee dadhabaa ofii ol qabuudhaan kan daasa dhabeef mana ijaaruudhaan hawaasa rakkate rakkoo baasaa jiraachuu hogganaan dhaabbatichaa dargaggoo Mu'aaz Mahammad himee jira. Gama beelaa baasuutiin dhukkubsataa dhukkubsachiisuutiin akkasuma maatii daa'imman harka qalleeyyiitiif ilmaan yetaamaa yeroo iidaatillee uffata iidaa bituudhaan akkasuma yeroo manni barumsaa banamullee meeshaalee barnootaa barbaachisan kan akka daftaraa, yuunifoormii, boorsaa, qalama bitaaf jechuudha. Warroota kafaltiin barbaachisullee kafaltii isaanii irraa shuffannee jechuudha barsiisaa jirra. Akkasuma ammallee hojiilee gama manaatiin jirullee mana warra mana irra jige deebisnee mana san ijaaruudhaafi sochiilee gargaarsaa jaaman hunda keessatti illee hirmaachaa jira. Eega sanii kaasee jechuudha ammallee sababa baatii Ramadaanaa sababeeffachuudhaan akkasuma ammallee Ramadaanni baranaa kan baratu dabreerraa wanni adda godhu sababa dhukkuba amma addunyaa weeraraa jiru COVID-19 kana sababeeffachuudhaan deeggarsa kana irraa asitti qopheessinee jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaatii fi bakka bu'aa kantiibaa magaalaa Awwadaay obbo Abdulaziz Mahammad sagantaa deeggarsaa kanarratti argamuudhaan haasawa taasisaniin nama gargaaruudhaaf nama ta'uu qoftiin gahaa ta'uu hubachuudhaan hawaasni keenya harka waliif diriirsuu aadeeffachuu akka qabu waamicha dabarsanii jiran. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun qofti gahaadha, hajuusan gahaadha jechuudha. Akka shari'aattis namni soomana nama fursiise jechuun haftira nama nyaachise jechuu qofaa miti. Haftirri kan guyyaa tokkooti. Kun ammoo yoo xiqqaate guyyaa 10, guyyaa 15 hanga guyyaa 20 nama fursiisuu jechuudha. Namni guyyaa 20 nama fursiise akka nama soomana san ififis soomaneetti lakkaawama kan jiru shari'aadhaanis kaa'amee jira jechuudha. Kanaaf akka bulchiinsa magaalaa teenyaatti maqaa kiyyaa fi maqaa bulchiinsa magaalaa Awwadaayin galata guddaa dhaaba kanaaf galchuun barbaada. Hoggantuu waajjira dhimmoota dubartoota daa'immanii fi dargaggoota magaalaa Awwadaay Aadde Sakiinaa Abdii gama isaaniitiin dargaggoonni magaalaa Awwadaay yeroo kamiyyuu caalaa dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa biyya isaanii irratti dammaqinaan hirmaachuudhaan hojiilee hawaasa keenya fayyadan hojjechaa jiraachuu mirkaneessanii jiru. Bulchiinsi magaalaa Awwadaayis dargaggoota kana cinaa ni dhaabbata jedhan. Leenjii isaanii hojii wal qabatee hojii bal'aa taasisan. Kana keessaa dhaabbanni Zeenul Abidin isa ija jechuudha dargaggoo magaalaa teenyaatiif yoo xiqqaate waggaa 10 guutuu keessa isaaniitti mindaa tokko malee gargaarsa tokko malee dhaabbata tokko kan isaan cina inni jiru tokko malee qishuma isaaniitii fi abbootii qabeenyaatiin irkoo godhatanii yatimman keenya haa dhaabbaan qabne kan waan adda addaatiin fayyaa dhabne ilaa Xuqur Ambassaa seenuudhaan waan guddaa ilaa Finfinnee seenanii jechuudha wal'aan sanaa taatu waan hundaan deeggaraa jiranii kana maqaa bulchiinsa Awwadaayin kan hin galateeffanne dargaggoo kiyya bira dabruu hin barbaadu jechuudha. Fayyadamtoonni deeggarsa kanaa yaada eejensii sabquunnamtii naannoo Harariif laataniin yeroo sodaachisaa namni walirraa dheessaa jiru kanatti deeggarsa akkanaa kana argachuu isaaniitti gammaduu dubbatanii jiru. Haalaan nu gammachiisee deeggarsi kun bara 2004 irraa eegalee ilaa hanga har'aatti haalaan nu bira dhaabbachuu jiran. Zeenul Abidin kun rabbi isaan cinaa dhaabbatu keessaa'uu gargaarsi baranaa kun haala yeroo waa'ee koronaa kanaa wajjin wal qabate
haalaani nu gammachiise. Rabbi isaan haa gammachiisu namni keenya hundinuu akka dandeettiidhaan nullee gartee haala mooraalii akka kan nuuf feene du'aa'is godhaa fi Rabbi haa jiraachisu. Gammachuu gurguddaan nu dhagama waan zabana iddoo miidhama nurra jiruuf jecha rakkoo gartee nurra geesse nurraa hiikuuf gammachuu nu dhagama. Gammachuu gurguddaan nu dhagama Rabbiin darajaa gurguddoo isaanii haa ida'u jecha ammas gartee jireenya keenya dafkaan bulaadhaa duraanii mana goojjoo namaa keessa galla ammallee karaa gartee goojjoo namaa tanaanis karaa isaaniitiin gargaarsa guddaa furmaata isaanirra barbaanna saniifuu akka gaariitti Rabbiin darajaa isaanii haa ida'u gargaarsa gurguddaa Rabbi isaanii haa ta'u. Dhaabbanni tola ooltummaa Zeenul Abadiin kun dargaggoota magaalaa Aawadayin bara 2004tti hundaa'e.